lolli hamaan guyyaa har'aan tanaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti kibba Oromiyaatti godina Gujii lixaa keessatti gaggeeffamaa ooluun himame. Lola kanaan ammoo humni WBO fi mootummaa meeshaa gurguddoodhaan aanaa Sorroo Bargudaa keessatti wal haleelaa ooluun isaanii kan barame. Humni waraanaa danuun waluma harcaasaa oolanii jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo lola guyyaa har'aan tanaa kibba Oromiyaatti gaggeeffamaa oole kanaan injifannoos ta'e kisaaraa waan irra geerratti waan dubbate hin qabu. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa Gujii lixaatti ammoo aanaa Sorroo Bargudaa ganda Makkalaahidhaa kormaa dabalatee bakka hedduutti har'aan tana tarkaanfii ilaaleessaa fudhadhe jedheen waraana mootummaa baay'ee isaanii du'aa fi madoon adabuudhaan injifannoo guddoo argatee jiraachuu beeksisee jira. Lola guddaa kibba Oromiyaa keessatti guyyaa har'aan tana gaggeeffamaa oole kanaan WBO'n ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyaa qofa otoo hin taane humnooti tika aanichaa hedduu isaanii fixus kan hime. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kibba Oromiyaatti lola kanaanis ammoo qawwee hedduu waraana mootummaa irraa hiikuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu beeksisee jira. Lolli hamaan meeshaalee gurguddoo balaafamootaan rokkeetiiwwan garaagaraa RPG dabalatee moortaraa fi BKM akkasuma ammoo dirooniin irratti kan hirmaate Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kan ija addunyaa jalaa dhokatee dhageettii idil addunyaadhaa dhabee lammiilee Oromiyaa akkuma galaa biyyoo godhuu itti fufetti jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad Oromoo fi Oromiyaa bakka buunee 4 kiiloo gallee dhiiga qeerrootiin jedhus ammoo sababa akka buune jedhu Oromoodhaaf garaa laafoo caalaa gara jabummaadhaan ammoo maqaa deeggartoota WBO jedhuun guyyaa adii fi halkan gurraacha osoo hin jedhin dhoksaa fi dirree gubbattis rasaasa rashanuu ittuma fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Oromoo fi Oromiyaa bilisummaa gonfachiisuudhaaf ammoo kan qabsaa'u himu yeroo kanatti qabsoo Oromootu butame jechuudhaanis erga mootummaa Abiyyi Ahmad dura dhaabbate loluu jalqabee waggaa 4 lakkoofsisee jira. Mootummaanis ammoo isaan balleessuudhaaf alagaa fi firatti bitaa fi mirgattis osoo hin jedhin naannolee biyyattii hundarraa waraana Oromiyaatti galchee shororkaa hamtuu akkuma uumetti jira. Waraana bilisummaa Oromoo WBO kan Oromiyaa keessatti isa mormaa jirus WBO'dhaanis shororkeessaa kan jedhe maqaa kanaan ammoo lubbuu kumoota kurnaa hedduu kan galaafate mootummaan Abiyyi Ahmad. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis mootummaan kun kan Oromoo otoo hin taane mootummaa diinaati ergamtuu erbeedha. Shororkeessaan isaa kan ummata Oromoo nagaa dhoorgate jechuudhaan jabeessee haleeluu malee falli biraa akkan jirre kan hime WBO'n tarkaanfii ammaan tana fudhataa jiru mootummaa biyyattiidha kisaaraa guddaaf saaxilee injifannoo gonfachuudhaan sabichas injifannoo gonfachiisaa jiraachuu himee jira. Lolli hadhaawaan humnoota lamaan gidduutti Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru gara guutuu biyyattiittis ballachuunsaa akka hin oolle himamaa kan jiru ammoo humni ajajaa olaanaa waliigala jalmarroon hoogganamuu fi ajajaa waraanaa biyya Itoophiyaa waliigalaa kan ta'an Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan hoogganamu Oromiyaa keessatti wal dura dhaabbachuun wal haleelaa kan turan ammoo lolli isaanii babal'achuudhaan gama daangaa naannoolee ollaattis coonsa afaan qabu jechuudhaanis himamaa kan jiru. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa jalmarroon ammoo dhiyeenya kana dubbii jajjabduu dubbataniin lola guddaa guutuu biyyattii keessatti gaggeessuuf akka jiraniif lolli isaan mootummaa Abiyyi Ahmad dura dhaabbatanii gaggeessaa jiran Oromiyaa qofa keessattis kan dhaabbatu akka hin taane kan ifoomsan lolichinis ammaatee itti fufee jira. Sabichi ammoo lola kanarraa haras hin galfanne lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhageettiidhaa fi ija addunyaa jalaa ammoo dhokatee akkuma afetti jira. Walitti bu'insa guutuu addunyaa keessatti mudate hunda keessaa waraanni kaaba Itoophiyaa kan namoonni hedduun irratti dhuman ta'u jaarmiyaan diinagdee fi nageenya idil addunyaa IEP jedhamu gabaasee jira. Jaarmiyaan qorannoo nageenyummaa biyyoota addunyaa irratti gaggeesseen ammoo sababbii waraana Itoophiyaa fi Yukireeniin waggaa darbe keessatti ammoo lakkoofsi namoota du'anii akkaan dabalu mirkaneeffatee jira. Gabaasi kun akka jedhutti waraana kaaba Itoophiyaa waggaa 2 tureen bara 2022 keessa qofa namoonni 100 caalan du'anii jiru kan jedhe. Waraanni mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture kun waliigaltee nageenyaa
Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti irra gaameen ammoo sadaasa bara 2022 dhaabbatee jira. Gabaasi kun ammoo kan inni ibsee gaaga'ama lubbuu waggaa tokko keessatti mudate qofa haa ta'u malee waggoota lamaan waraanichi gaggeeffamaa turetti lakkoofsi namoota du'anii walakkaa miiliyoona tokko ta'u akka hin hafne ammoo bal'inaan gabaafamaa ture. Akkaataa gabaasa haaraa jaarmiyaan kun ammoo baaseen waraanni hamaan kaaba Itoophiyaa waggaa tokko qofatti ammoo lubbuu lammiilee 104 ta'an gaaga'uudhaan addunyaa irratti walitti bu'iinsa lammiilee hedduu du'aaf saaxile keessa jalqabarra ta'ee jira kan jedhe. Itti aansee ammoo waraana Yukureen kan xiyyeeffannaa addunyaa olaanaa argatee fi kan baatii gurraandhala darbe keessaa waggaa tokko guuteenis yoo xinnaate namoonni 82,000 ta'an du'aaf saaxilamu gabaasichi himee jira. Sababbii waraana cimaa lamaan Itoophiyaa fi Yukureen keessatti gaggeeffame kanaan haga ammaatti namoonni baay'een itti dhumu jaarmiyaan diinagdee fi nageenya idil-addunyaa IEP jedhamu ammoo gabaasee jira. Dhumaatiin akkaan guddaa kan galmeeffame erga duguuggaa sanyii Rwaandaa bara 1994 asitti waggaan darbee kan namoonni baay'een itti ajjeefamanidha jedhee jira dhaabbatichi. Sababbii kanaan ammoo erga waraana Tigraay asittis baay'inni lakkoofsa namoota sababbii waraana Raashiyaa fi Yukureen bara 2022tti ajjeefamanii kan bara duriitiin ammoo wal biratti yoo ilaalamu kan bara kana dachaan akka dabalu taasisu qorannichi ibsee jira. Sababbii kana waraanni lamaan kunneen ammoo erga waraana addunyaa isa lolaa jedhamu asitti waraana hamaa mootummoonni keessatti hirmaatan ta'u gabaasichi ibsee jira. Waraanni sadaasaa bara 2020 keessa naannoo Tigraayitti ka'e ammoo booda gara naannoolee ollaa Amaaraa fi Affaar Oromiyaatti babal'atee tures waggaa lammaffaa isaatti mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti waliigalteen nagaa Afrikaa kibbaatti taasifameen ammoo kan xumurame. Garuu kan Oromiyaa ija addunyaa jalaa kan dhokate akkuma hammaate itti fufetti jira. Waraanicha keessatti raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa humnootiin naannoolee loltoonni TPLF fi waraanni Eertiriyaadhaa humna olaanaadhaan hirmaachisu waraana akka turan kan himan. Sababbii waraana suukanneessaa kanaatti namoonni hangamii akka ajjeefaman ifatti beekamuu baatullee ammoo qaamoleen adda addaa lakkoofsichi miiliyoona walakkaa hanga miiliyoona tokko akka ga'uu danda'u tilmaamanii jiru. Woboon godina Walloo aanaa Harxummee Fursee keessatti waraana hedduu konkolaataa waliin barbadeessee daaraa godhee jiraachuu hime. Woboon tarkaanfii jabaa diina irratti fudhatu jabeessee jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan tarkaanfii ilaaleessaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad jedhuun waraana raayyaa ittisaa Biltsiginnaa godina Walloo aanaa Harxummee Fursee iddoo adda addaa keessatti tarkaanfii jabduu irratti fudhateen konkolaataa waraanaa oraalii 3 aleeluudhaan hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee gurguddoo garaagaraa irraa boojuudhaan konkolaatichaas ammoo hojiin ala taasisee jiraachuu woboon beeksisee jira. Godina addaa saba Oromoo kana keessatti woboon tarkaanfii jabduu fudhachuun ammoo diina akka malee kan naasisee naannoon Amaaraas muddamamaa keessa jiraachuuf sodaa guddaa qabaachuun ishee himamee jira. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo woboon diina raasaa jiru kanatti ammoo ilmaan Oromoodhaa miseensa raayyaa Biltsiginnaa ta'an sirnicha ganuudhaan wobootti harka isaanii kennachuus itti fufanii jiru. Oromiyaa golee mara keessatti ilmaan Oromoo miseensa waraana Biltsiginnaa ta'an sirnicha ganuudhaan gara waraana bilisummaa Oromoo wobootti harka isaanii kennachaa jiraachuu woboon ifoomsee jira. Sirni cubbuun guutame Biltsiginnaan dargaggoota abdii egeree ta'an ammoo barcuma aangoosaa dheereeffachuuf jecha dirqiidhaan adda waraanaatti ergee ficcisiisaa kan ture yoo ta'u isaanuma keessaa ammoo warreen shira Biltsiginnaa kana hubatan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuu woboon ifoomsee jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo osoo hin beekin sirnicha ammoo tajaajilaa turan amma ammoo carraa argatanitti fayyadamuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromootti makaman kun godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwaa mooraa gandaa Dogoo Magadaa irraa ta'uu woboon himee jira. Miseensonni waraana Biltsiginnaadhaa harka kennatan kun ammoo qawwee keemmi hedduu dabalatee hidhannoowwan garaagaraa gurguddoodhaa fi rasaasaa fi bombii hedduu qabachuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoottis dabalamanii jiru kan jedhe woboon. Miseensonni waraanaa hedduun harka laatan kunneen akka ja'anitti nuti jalqabaas ammoo fedhii keenyaa miti hojii dhuunfaa keenya osoo hojjechaa jirru dirqamaan nu qaban jechuudhaan kan himan. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon gaggeessaa jiru
jiru qabsoo Oromoo bilisoomsuu fi walabomsuu waan ta'eef ammoo saba keenyatti dhukaasurra saba keenyaaf dhukaasuu qabna jechuudhaanis yeroo kanatti ammoo mooraa diinaa keessa baanee jira jechuudhaan kan dubbatan waraana bilisummaa Oromoo WBOtti makamuudhaan saba isaanii irraa diina qolachuudhaafis akka jiran kan beeksisan guyyuma guyyaadhaan ijoolleen Biraanuu Juulaadhaa gara Jalmarrootti ammoo miila isii diriirfachuus itti fufanii jiru. Tarkaanfii jabduu bakka hedduutti fudhachaa jiruunis injifannoo guddoo gonfatee diinammoo baareessee sabattis abdii guddoo akka hore WBOn ifoomsee jira.